Soora jaalalaati ati yaa giftii mana moggaa sagadi garagalee. Habee salphinni baranuma ka ijoollee salphinni ijoollee dubartoota keenya baranuma. Iyooyya harka fuune jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu fayyaa keessan jirtu. Alaamanni sa'aa namni jaarsa jaartiin cilfaa shookan biraddistiin saaniin biratti odoon hafiin cilfaa maankan moqolaan kabira maal tafe meeshaa keessini finjaala biyyaala hundu ishiitu naguma jiranii minafne. Beeta obboleetti keenya suura ishee asirra argitan kana dura akkana amma akkana godhee jira aappiin jechaadha. Namoonni sobaan malee akkasii mitii jettan jirtu. Soomni illee ni jira. Namoonni shooppiidhaan akkas nama godhanis ni jiru. Garuu carraa kanatti fayyadamanii namoota baay'eetu miidhamaa jira. Ijoolleen baay'een bo'aa jirti. Shamarran irra karaa Facebook ilaalee koomantii namoota jalatti illee anallee viidiyoo kiyya lamatu gadi ba'e kan jedhu shamara baay'een argaa ture. Egaa har'a yaa Oromoo tokkoffaa gorsa sinii kenna. Osoo wanti akkasii nurratti hin uumamin dura of eeggannoo gochuudha. Erga uumame immoo garuu immoo tasgabboofnee of tasgabbeessineet teenyee of ilaaluu qabna shamarran keenya. Malee har'a viidiyoo qullaan kiyya gadi ba'ee hinde hudduu keebichaatu gadi ba'ee miti taa'ii gada dabadhu asiifachi waliin jedhiniiti. Inna obboleettiin keenya takka baay'ee bu'aa jirti karaa social media kan gadi poostii godhe garuu dhiira ani viidiyoo suuraa ishee sanirratti na shakka bakka nan itti shakku aappiin ittiin qullaa nama godhanii edit aappiin kun suuraa gosa ati barbaadetti edit si godhuu danda'a. Tokkoffaa uffata malee si gochuu, lammaffaa immoo uffata wajjinillee edit si godhachuu ni dandeessa. Kan uffata ani bakki inni itti aappis soba hin taane bakki itti dhugaadha jedhee argitanyaa ta'ee fudhadhu. Tokkoffaa uffata ati uffatteen ala uffata biraa sitti uffisa. Keessan eessa dhiyoodhi sirraa yeroo sirraa baasu san eessa fida jettee yaaddaatti gideesan si laala barin hinde koompitaarri yookiin googelii miti. Amma mana yaalaa tokko yoo deemte coggaarraa kee keessa akkana kaameeraa akkanatti sirra oofanii waan garaa kana keessa jiru hin arganii ni argu. Coggaarran kee akkam akka ta'e mar'imaan kee maa'iin marame moo normaaliidha. Nyaata dabarsuu danda'amoo hin dabarsu gororroon kee waa hunda garaa keessattuu kan laalu kaameeraan isa uffata jalaa uffata kana keessan qaama kiyyaan argu jettee yaaddaati. Nu laala siniin jedhe namichi itti birrii argataa bar dhaabbanni googelii akka addunyaatitti namoota yuutuubii hojjetan namoota feesbuuk oonilii namni suuraa miidiyaa irraa qabu guutuun qaamni isaa addunyaa irra jira. Soba hin jiruun hin danda'amu. Ani aappii san fayyadamne ani keessa hin jiru miti. Garuu keessattuu aappii nama akkasitti fide kuni olu baasuudhaaf. Dhaabbata gamtoominitti gurguratee inni dhaabbata 66 akka ta'in irraaffattanii suuraa keessan takkaan gurguratee addunyaatti sin gurgurateet itti birrii argata inni warra appilikeeshinii oomishan tola ta'anii isin oomisha isinitti fakkaata warra abbaa keessaniitti achirratti naxxanii firiitti aappii iditti godhattan tola isiniiti sin gurguratee xinnoo suuraa keessan fuudhee gurguratee hudduu keessan laalaniiti gilbixi godhanii sin laalaniiti. Ani keessan jiru miti. Namni suuraa miidiyaa kamirraayyuu qabdu hundi teetu akka addunyaa kana irra jirtu beeki. Kanuma hin jiru ani keessan jiru ani suuraa aappii san hin qabu miti. Garuu warri aappii qabdan keessatti of eeggannoo qabu. Akka dafee gara googeelii guddaatti ol hin darbine seetingii isaa seenatii ofii godhaa achi booddee suuraa achi keessaa qabdan isa keessatti ka edit gootanii jirtan dafaa dileetii godha. Ijoollee baay'ee bo'aa jira. Boo'ichi xiqqoon se'inaa. Amma namoonni baay'een qoosaa seetu. Qoosaa miti salphinni kana caala hin jiru yaa Oromoo. Salphinni Oromoo ta'e wanni kana caala salphanne hin jiru baran malee salphanne. Ani takkoo hudduun tiyya miidiyaa irra baateen beekne kinoo baran na bahuudhaaf. Ani amma achirratti ona laalanii amma na laalan na beeku. Hoo maal waan laala namichi suura makiyya kana keessaan uffata kana keessa waan qaama kiyya hin baasa. Maan baasni hin baasa namichi. Dhaabbata bar dhaabbani googeliin garaa kee keessa waan nyaatte nyaata keessatti marammaru carqii keessa nafa keen argu jechuun hin danda'amu soba. Ijoolleen baay'een nuyi keessa hin jirru jedhina. Suuraa kee googel keessa seena. Tokkoffaa ati gamma galarii keessatti noormaalii footoo yoo kaatu footoo fakkeenyaaf hin jiraami. Footoo uffata gabaabaa uffattee qullaallee shaaworii faadha baate akkasuma viidiyoo faana bilbila kee keessatti of waraabda bilbila kooti jetta. Bilbilli kun keeti
sadaqa galarii keessatti yaada waraabda yookiin kaameeraadhaan waraabda malee deemee Google Photo dhaqa. Google Photoon eessa geessa gara Chrome. Chrome immoo hoogganaa bilbila kee guutuuti. Google Chrome waan bilbilli kee kun hojjetu guutuu nama taqqotaxxaruudha jechaadha. Google Chrome history clear yoon godhin wanni mara achitti ol qabama. Gaafa ati Google Chrome keessatti viidiyoon kee ol qabame gara addunyaa bahuudhaaf haala salphaadha. Chrome immoo addunyaattis gabaasus bilbila kee hundaa akka to'atu Google Chromeedha. Kanaafuu Google Chrome keessa suuraan kee naqini fi naqini maalitti beekta normaali bilbila kee keessattuu yoo kaate jechaadha. Kanaafuu an keessan jiruun hin jiru. Hin baatan hunduu barana isin dhumatti Itoophiyaa guutuun erguma durii kan faranjiila daawwachaa turre bara kana immoo kan Itoophiyaa daawwannaka. Yet habbatu gadi baasi dafiitu ilaalee ta'e. Abaatu keenyas maalu duuti biyya wajjin hirriba jedhani erga uummata wajjin waan taane nu haa godhu. Itoophiyaa yaani nu bichaan ta'in malee yookiin ana yookiin siin ta'in malee waan hizbii wajjin dhufe waa samii dhabu jedhachiin hin dadhabdu jedha Oromoo. Waan hizbii wajjin nutti dhufe hin jibbinu hin taqabballa bakka kanuma. Ajaa'ibnu obboleettiin keenya takka komantii jetti kolfi na godha silaalin han jette kolfi ishii lubbuutiyya. Sirritti kolfi na laale osi kolfisiisaan hindee qonjiyyan hanyukko. Viidiyoon keessi kolfisiisa taana itti boohari hindee anka barbaadu hawaasni kiyya itti kolfee itti gammaduudhami. Itti tacanaannaquun barbaadu. Hin tacanaannaqina. Waynee agaree. Amma nama meeqatu irriba malee keessa jira. Garuu keenya hawa ba'u warri ijoollee nama maatii iditii gootan baay'ee sodaachisaadha. Ishiin bahaa jennu angaruu dhibbe bakka inni itti fudhachuu dhabu ijoollee baay'een immoo aappii sanitti qabattee suuraa namaa iditii gootanii qullaa nama dhaabdanii gadi baastanii ijoollee dubartoota ittiin doorsistan akkatti gadi dhaabadha. Maaltu isin galche? Haga aappichi ofii ol baase haa baasu. Isin maaliif iditii nama gootanii ol baastan? Dhugaa ijoolleen baay'een akkasitti dubartoota keenya sodaachisaa jiran karaa feesbuukii ilaalee har'a maal jedhu ebeluun akkatti gadi baata ebeluun akkatti baata chiikoliin har'eessa jirtanii nu sobdanii footoo idit gootanii nu babbareeddanii biyuutifuulii taatanii nu goyyomsaa turtanii amma isin gadhiisna minaamin jedhanii ijoollee doorsisaa jiran. Eeka kaammochi maaltu isin gashee? Maaltu isaan gashee akka feete haa taatu haa baatu googeliyyoo ofii isaan baase malee warri dhiira maaliif nu baasu? Maaltu galcheme? Inna itti aansee immoo lammaffaa maal seetanii waa'ee maaliin dubbachuuf hin dhufe beektu? Ishi suuraan abiyyi itti riiditii godhameera. Suuraan lalliifaa warra diraamaa adaa irra hojjetanii adee ruutaa fiqir hundi isaaniitu hinduu hin ba'u. Wayi nu bichaadha. Inna Itoophiyaa guutuutti riiditii ta'e bar. Ka alaabaa Itoophiyaa qabu kana alaabaa abbaa gadee qabu Itoophiyaa guutuu ilaallata. Afrikaanonni jiru. Itoophiyaa qofaa miti. Kanaafuu duuti biyya wajjin hirriba jedhanii inta canaannaqinaa seetochiyyee immoo. Ani of eeggannoo hagootanii viidiyoo isin yoo jedhe malee alta canaannaqxanii miti. Inta canaannaqina hin booyinaan dhiphatinaa itti. Dhimma sa'aatirran kaawwatinaa dhugaa. Hiinumaayyuu sodaatinaa xiqqomaayyuu. Itti dhiisaa. Faataa jedha maal abbaashii addunyaan 9:10 hin guuttu mire. Kanaafuu inta canaannaqin yaa siisteetii. Hinta canaannaqin dhiisi haa ba'u. Keebichaa miti maal addunyaa guututu miidiyaa irra jira. An hundumaatiin laallama keebichaa miti waan ta'eef hinta canaannaqin warra maatii xiqqoo bakka maatii gurguddaa haadhota abbaa keessan iditii gootanii xiqqoo isaan miidiyaa irratti akkasitti arguu hin qaanessa malee kan nama biraadidha. Hai uummanni fiilmii seksii hojjetee ittiin jiraachaa jiru haarawaa isiniif. Kun immoo isin aappitu isin baase malee si waan akkasii raawwanne iditiidha hin beekamaadha Google ta'eeti. Namoonni Photoshopidhaan shamara keenya qullaa dhaabdanii akkasitti immoo idit gootanii poostii gootan aappitti sababeeffattanii aga amma aappiin namoota ol baasee hojiirra oolche waan hin agarreef taragaagga'a waliin cabsina. Innaa viidiyoo kana walii share godha aappicha dileetii godha bilbiluma keessanitti fayyadaminaa itti. Inumaan fayyadaminaa inni Googleidhaan wal qabata waan ta'eef bilbila keetirratti daawunlood gooteen qabatiin. Suura galatii keetillee ol guuruu danda'a achitti. Of eeggannoo gochuu qabna jechaadha. Kanuma isiniin jedha dhaabbanni gamtoomanii onlaayiniidhaan yeroo suura namaa daldalantu argama waan ta'eef of eeggannoo godha. YouTube irratti yaada hojjenna malee suuraa keenya kana fuudhee waan inni godhu beena dhaabbanni Google ni godha waan fedhe.
walitti jira ka Google Chrome Google bilbila email Google Gmail studio Google gosa baay'ee jira Google kan hunda keessa deema suuraan tokko galarii keessatti kaate bakka hundatti argama jechaadha keessattuu Chrome keessatti miidhaan inni qabu baay'eedha kanuma siniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma hin sodaatina shamarran keenya duuti SB wajjin hirriba akkuma jedhame waan takkan sodaatina taragaggaa justice jedha rafa ani rafeen buleen tacanaannaqne akkasiniin jedha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii waan hordoftaniif illee galatooma siniin jedha ciao